jilli jaarmiyaalee ABO fi KFO fi jaarmiyaalee adda addaa irraa hirmaatan rakkoolee siyaasaa fi waraanaa Oromiyaa keessa jiruu fi jiruuf jireenya uummataa irratti danqaa ta'e irratti yaada furmaataa barbaaduuf gurraandhala 19 bara 2025 kaasee haga gurraandhala 22 bara 2025tti guyyoota 4 Finfinneetti gaggeeffamaa turuun ni yaadatama. Durataan paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa mootummaan Oromiyaa keessatti nagaa fi tasgabbii buusee bulchuu irratti irra deddeebiin waan kufeef mootummaa ce'umsaa waloo ijaaranii ittiin bulchuu qofatu furmaata ta'aa jedhan. Marii qaamolee hawaasaa adda addaa waliin godhame kanarratti mootummaa naannoo Oromiyaa bulchu mootummaa ce'umsaa dhaaba biyya bulchu hammateen bakka buusuuf waamichi akka dhiyaatu murtaa'uu himaniiru. Wixinee kana mootummaa federaalaa fi naannootiif dhiyeessinee irratti marii goonaa jedhan. Mariin kun eegaluu duras ta'ee booda harki mootummaa duuba jira, dhiibbaa mootummaa irra jira yaadni jedhu bal'inaan qoodamaa ture. Piroofeesar Mararaan dhimma kana ilaalchisee deebii kennaniin dhiibbaa mootummaa nuti beeknu nurra hin jiru jedhan. Dabaluunis ajandaan mootummaa Oromiyaa diiguun mootummaan ce'umsaa waloo haa ijaaramu jedhu ajandaa mootummaa ta'a jechuun gaafatan. Yaadni dhiyaate kan bakka buutota hawaasaati yaadaa fi ajandaa keenyadha jechuun qeeqa isaaniirratti ka'e fudhatama dhabsiisan. Jilli jaarmiyaalee kanneen marii isaaniirratti rakkoo siyaasaa fi nageenyaa Oromiyaan keessa jirtu irratti bal'inaan mari'achuu fi yaada furmaata sakeekuu ibsa baasirratti akeekeera. Jilli ABO fi KFO akkasumas jaarmiyaalee hawaasaa Oromoo adda addaa irratti argaman kun Oromiyaatti nagaa waaraa deebisuun gahee isaanii fi kan paartilee kanneenii ta'uu akka qabu himan. Sababa walitti bu'iinsa humnoota nageenyaa mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo irraa kan ka'e kutaaleen Oromiyaa irra caalan isaa erga nagaa dhabe buleera. Jilichis ibsa baasirratti waraanni Oromiyaa keessaa dhaabbatee nagaan akka bu'uu fi nageenyi uummataa saalaa amansiisaa ta'een akka tikfamuu qabu waliigaluun dhimma kana ABO fi KFO'n dirqama ofitti fudhatanii wantoota humni isaanii danda'e hundaa akka raawwatan amaanaa itti kennanirraa jedhan. Dhaabbileen siyaasaa gurguddoon lameen kunniin amma duras irra deddeebiin mootummaan ce'umsaa Oromiyaa fi sadarkaa biyyaatti akka ijaaramuu gaafataniiru. Piroofeesar Mararaan amma yaada kana irra deebiin kaasuun kan barbaachiseef rakkoon jiru yeroo kamuu caalaa waan hammaateef jedhan. Deebiin mootummaa maalis ta'u maal haalli jiru kan agarsiisu falli mootummaa ce'umsaa waloo ijaaruu ta'uu akeekaa jedhan. Kora ABO fi KFO'n waliin taasifatan kanarratti jilichi mootummaan ce'umsaa hundaa'uu akka qabu amaanaa isaanitti kennuu ibsi ba'eera. Mootummaan Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo marsaa lamaaf Taanzaaniyaatti marii nagaa taasisuun osoo walii hin galin hafuun ni yaadatama. Ergasii ajajaan duraanii waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa Sanyii Nagaasaa kan yeroo ammaa Yaadasaa jedhamuun beekamu mootummaa naannoo Oromiyaa waliin waliigaltee nagaa mallatteessuun gara qabsoo nagaa mootummaan waamicha gochaa tureetti makamaniiru. Haa ta'u malee ajajaa olaanaa ABO WBO Marroo Dirribaa fi mootummaa waliigaltee nageenyarra waan hin geenyeef ammas kutaalee Oromiyaa adda addaa keessa wal waraansi akkuma hammaatee itti fufetti jira. Kun ammoo jiruu fi jireenya hawaasaa akka malee gaaga'uurra darbee lubbuun namoota nagaas gidduutti darbaa jira. Jilli Finfinneetti ABO fi KFO'n jaarmiyaalee hawaasaa Oromoo adda addaa waliin gaggeessan Oromiyaatti nagaa fiduuf hanga uummanni bilisa ta'ee mootummaa mataa isaa filatutti mootummaan ce'umsaa paartilee kanneeniin hundaa'uu akka qabu ibsa baasan keessatti himaniiru. Mootummaa ce'umsaa kana keessatti ammoo akka qaama nageenya naannichaa kabachiisutti WBO'n hammatamuu akka qabus eeran. ABO fi KFO'n amma mootummaa ce'umsaa sadarkaa naannootti hundeessuuf amaanaa fudhatan kunniin filannoo Itoophiyaa darbe kan paartiin badhaadhinaa mo'atee aangoo qabate irratti hin hirmaanne. Filannicha keessaa dhiibamanii ba'an. Paartii badhaadhinaarraa kan hafe Oromiyaa keessatti paartileen gurguddoon socho'an hin hirmaanne. Paartiin Abiy Ahimad kan amma biyyattii bulchaa jiru dorgomaa tokko malee aangoo dhuunfachuu danda'eera. Haa ta'u malee mootummaa ce'umsaa amma paartileen lameen akka hundeessaniif jilli kun amaanaa itti kenne jedhu keessatti osoo mootummaa waliin araara hin buusin WBO'n akkamiin hammatamuu danda'a kan jedhu ibsichi ifa osoo hin godhin bira darbeera.
Ibsi kun ABO fi KFO'n uummanni Oromoo mootummaa isaa haala dimokiraatawaa fi bilisa ta'een hanga filatutti akkasumas tajaajila uummataa barbaachisu kan kennu mootummaa ce'umsaa waloo Oromiyaa paartilee Oromiyaa fi qaama dhimmi ilaallatu hunda hammate yeroo murtaa'eef akka hundeessan amaanaa itti kennaneerra jedha. Dabalataan jilli jaarmiyaalee hawaasa Oromoo adda addaa irraa walgahii kanarratti argamne waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n nagaa amansiisaa Oromiyaa keessatti buusuuf qooda olaanaa akka qabu amanuun ABO fi KFO'n waraanni kun bulchiinsa siyaasaa mootummaa ce'umsaa waloo Oromiyaa hundeeffamu jalatti itti gaafatamummaa fudhatee seera nagaa fi daangaa Oromiyaa akka tiksuu danda'u haala barbaachisaa akka qindeessanii fi guutaniif amaanaa itti kennaneerra jedha. Mootummaan Itoophiyaa hidhattoota WBO shororkeessitoota jechuun erga galmeesse bubbuleera. Paarlaamaan Itoophiyaa TPLF fi WBO erga shororkeessummaan galmeessee waliigaltee mootummaan Piriitooriyaatti TPLF waliin taasise hordofee paarlaamichi TPLF galmicha jala deebisee haqeera. Mootummaan WBO waliin jaarsummaa biyyoota akka Ameerikaa, Keeniyaa fi Noorweeyin marii nagaa milkii dhabe haa gaggeessu malee galmicha jala garuu naqne. Jilli kun magaalaa Finfinnee itti waamamni ishii mootummaa naannoo Oromiyaaf ta'uu akka qabu ibsa baasan keessatti heeran. Jilichi magaalaa Finfinnee seenanis ta'ee seeraan qabeenya uummata Oromoo fi magaalaa guddoo Oromiyaa akka taate guutummaatti amanuun magaalaan tun itti waamamni ishii akka mootummaa Oromiyaatiif taatu ABO fi KFO'n itti gaafatamummaa ofitti fudhatanii akka mirkaneessan amaanaa itti kennaneerra jedha. Paartileen gurguddoon karaa nagaan qabsa'an ABO fi KFO'n hoogganoonni isaanii kuuwwan dhiyeenya hidhaarraa hiikaman kuuwwan iddoowwan adda addaatti faffaca'anii jiru. Kanneen ajjeefamanis jiru. Humna isaanii kamiin dhimmoota daangaalee akka Matakkal, Muyyaalee, Madda Walaabuu, Dirree Dhawaa fi kaan irraa citanii naannolee biraa keessa galan akka gara Oromiyaatti deebi'aniif amaanaa kana bahatu kan jedhus gaafidha. Kana duras ABO'n mootummaa ce'umsaa hundeessuun akka barbaachisuu fi kanaafis akka hojjetu irra deddeebiin ibsa baasaa ture. Garuu osoo hin milkaa'in hafe. Waraanni bilisummaa Oromoo ofii gamasaan maal jedhe? Murtee jila kanaa ni fudhatamoo maal jedha kan jedhu immoo ittaasinee ilaallaa nu waliin tura. Mootummaa ce'umsaa ABO fi KFO akka ijaaraniif imaanan nutti kenname jedhan kun diraamaa fakkaataa jedha ABO WBO'n gamasaatiin. Jilli jaarmiyaalee hawaasaa Oromoo adda addaa adda bilisummaa Oromoo ABO fi Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO dabalatee walgahii guyyaa 3 Finfinneetti gaggeeffame rakkoo siyaasaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaa furuuf mootummaan ce'umsaa waloo ABO fi KFO'dhaan akka hundaa'uu qabu himan. Mootummaa ce'umsaa waloo jedhan keessatti ammoo yeroo ammaa mootummaa waliin walitti bu'iinsa keessa kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n qaama nageenya kabachiisaa naannoo Oromiyaa ta'uun akka hammatamu waliigaluu ibsan. Gorsaa ajajaa olaanaa ABO WBO kan ta'an obbo Jireenyaa Guddataa jilicha ilaalchisee bakka bu'aas achi keessaa hin qabnu hin gaafatamnes nu waliinis hin mari'atamne jechuun deebisan. Itti dabaluunis mootummaatu waan gama tokkoon gaafatamu gama biraan yaaluuf yoo ta'e malee har'ayyuu humni keenya humnoota mootummaa waliin wal waraanaa jira jechuun walgahii jedhame kana keessatti akka hin hirmaanne himan. Obbo Jireenyaan WBO'n qaama mootummaa ce'umsaa kanaa ta'ee ABO fi KFO jalatti haa qabamu jechuun dogoggora akka ta'e kaasu. ABO WBO jaarmiyaa of danda'ee socho'uudha. Kaayyoo siyaasaa fi galma mataasaa qabaa jedhan. Paartileen akka KFO silumayyuu qabsoo karaa nagaa gaggeessaa turan malee waraana qabaatanii hin beekan kan jedhan obbo Jireenyaan afanfaajii uumanii akkuma sanyii faa galan sana gochuuf yoo ta'e malee waan ta'uu mitii jedhan. Jaarmiyaa of danda'ee socho'u tokko dhufee ana jalatti waardiyaa anaaf haa ta'u jechuuniyyuu arrabsoodhaa jedhan. Kana dura waa'ee mootummaa ce'umsaa ka'u ministeerri muummee Abiy Ahimad waan ce'umsa jettan dhiisaa kun sirrii miti jedhee aariidhaan dubbatee ture kan jedhan obbo Jireenyaan mootummaaniyyuu ni eeyyamaa fi jechuun gaafatu. Paartiin karaa nagaa falmee aangoo qabadha jedhu waraanni kun nu jalatti haa galu jechuuniyyuu maal jechuudha yaadichi waliin dha'u jechuun dabalanii gaafatu. Itti dabaluunis jilli kun akka qophaa'uuf mootummaatu deeggare odeeffannoo jedhu qabnaa jedhan obbo Jireenyaan. Kanaaf akkamittiin waraana bilisummaa Oromoo mootummaa waliin wal waraanaa jiru qaama mootummaa ce'umsaa waloo gochuu danda'u jechuun gaafatu. Dura taa'an KFO Profeesar Mararaa Guddinaa jilicha qopheessuuf mootummaatti beeksisuu fi eeyyama argachuun dirqama waan ta'eef kana gooneerraa jedhan. Nama hamma kanaa osoo mootummaatti hin beeksisin akkamiin walitti qabdaa jedhan.
haa ta'u malee marii keenya irratti dhiibbaa homaa nurratti hin taasifne waan barbaanne irratti waliin mari'anne murtee dabarsine kanayyuu qabannee mootummaatti dhiyeessineeti kan irratti mari'annu abbaa gadaa jaarsa biyyaa waan kana nutti kennaniiru jennee dhiyeessinaaf jedhan. Piroofeesar Mararaan woboo waliin marii taasifne hin qabnu. Waraanni bilisummaa Oromoo saba Oromoof manaa bahe sabni Oromoo akka bilisa ba'uuf qabsaa'uuf manaa bahe qaama kana alatti dhiisnee nagaa fennu hin qabnu jedhan. Waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaan gaafa Taanzaaniyaatti mariirra turan mootummaanis isaanis nu hin waamne isaanis osoo laga ce'anii jiraatanii yookaan mootummaa ce'umsaa ijaaranii nu hirmaachisuutu isaanirra jira ture. Nunis isaan achitti dhiisnee qofaa keenya mootummaa waliin taanee rakkinicha furra jennee hin amannu jedhan. Maanan nuuf kenname tokko isaanis waraana dhiisanii mootummaa ce'umsaa keessa galanii nagaa eegduu daangaa eegduu haa ta'an gaafa jennu isaaniifis qooda kaa'aa jirra jechuudha. Hundinuu qooda mataa keenyaa haa qabaannudha jedha Piroofeesar Mararaan. Mootummaan ijaarsa mootummaa ce'umsaa jedhame kana ilaalchisee waan jedhe hin qabu. Garuu ABO'n kana duras irra deddeebiin mootummaa ce'umsaa labsee itti hin milkoofne. Itti dabaluun paartileen mootummaa ce'umsaa akka hundeessaniif amaanan itti kenname jedhamee ofiiyyuu waajjirri jalaa cufamee waajjira tokkoo fi lama qabatanii murtoo akkasii dabarsuun ulfaataadha jedhan obbo Jireenyaan. Akka yaadatti mootummaan ce'umsaa waloo hundaa'uu qaba yaadni jedhu hammina hin qabu. Garuu mootummaan ce'umsaa waloo maaliif ijaarama kan jedhu gadi fageessanii ilaaluu barbaachisa. Mootummaan ce'umsaa waloo yeroodhaaf ijaaramee biyyattii waraana keessaa baasee jaarmiyaan uummanni itti amanu ijaaramuun ni barbaachisa jennee amanna kan jedhan obbo Jireenyaan. Mootummaan ce'umsaa waloo yoo ijaarame jaarmiyaalee uummanni akka dhimma isaa murteeffatu gargaaran tolchuun barbaachisaadha jedhanii akka amanan kaasu. Boordii filannoo miidiyaalee dhaabbilee haqaa fi mirga namaaf falman kan hundaaf walqixa tajaajilan ijaaramuutti amanna. Uummanni erga hiree isaa murteeffatee booda ammoo sirna haqaa raayyaa ittisa biyyaa fi qaama nageenyaa hundaa ija tokkoon ilaaluu fi filannoo uummataa kabachiisu ijaaramuun barbaachisaa akka ta'e woboon akka amanu himan. Ce'umsi amma ABO fi KFO'n jedhan isa kanaadha moo isa jedhamaa ture fashasanii bira darbuuf kam akka ta'e ifa miti jechuun gaaffiidhaan deebisee darbe. Itti dabaluunis osuma mootummaan ce'umsaa haa ijaaramu jedhamees mootummaan amma aangoorra jiru ni fudhataa gaaffiin jedhu deebii argachuu akka qabu kaasu. Osuma mootummaan ce'umsaa yoo kan ijaaramu ta'e sadarkaa naannootti osoo hin taane sadarkaa biyyaalessaatti ta'uu qabaa jedhan. Rakkoon nageenyaa naannoo Oromiyaa qofa osoo hin taane naannoo Tigraay, Amaaraa fi kaan keessas waan jiruuf rakkinicha furuuf mootummaan ce'umsaa hunda hammate sadarkaa biyyaalessaatti ta'uu qabaa jedhan.